Jarana baraqaamni saalaa ciifamee walirraa muramu keessa jiran. Mililikii nu harkaa farmanu mure malee bakka sanii mure. Ebaade. Dhaloota maaltu lafa ol dhufaa dhaloota maa irraa mura naxaa muranii lafa kaanii jechuun. Laayifee qarraa godhe bara. Qidaanii fi yaa rabbii kiyya maaltu as deemaa jira mura rabbi si haa muru. Harka sanii hojjattee wayitti noolini ijji waa sangartellee amaana lafa gandummaan badiisaa ofittummaa dhiisaa jedhe abbootiin keessan kaleessa isin immoo har'a ofittummaadhaa fi gandummaadhaan machooytaniiti gandummaa bira gaddabartanii gosummaa taatanii gosummaa bira gaddabartanii balbalatti qunxurroo irraa ciruu jammartan ibiddatti jechuudha. Amma ala fi jaarsoon balbala si galee obboleeyyan jechuudha. Gaafa duraa jara kana akkamitti dadhabne gaafa duraa akkam jedhan beektaa Oromoo keessaa akka itti ba'an gurguddaan jara Anas faan Haydar Abdii Bilisummaa faan bareentummaa jedhanii ba'an. Nuti warri Awaashii gadii kun walii galuu qabnaa warri olii kun nutti duulaa jedhaniiti Anas faan waan kana lafarratti ijaare. Lafarratti ijaaree darasaa kana Harargee keessa darasaa Jimmaatiif darasaa Harargee kana wal ficcisiise boo Anas Muhammad. Gurbaan Haydar Abdii Bilisummaa jedhamtu kun Ustaaz Gaalee Baaboo irratti holola wayii banteen turre yaadatta noo yeroo sana jechuudha. Sanaan booda bareentummaarra gara arragummaatti deebi'anii arsummaatti deebi'anii jedhanii lammanuu wal nyaachuu jammaran. Sanaan booda tun turiin harargummaas itu humbanna afran qalloo jechuu jammaran. Akkasumatti wal nyaatanu boodarra maal jammaranii jaarsoo fi ala jammaranii qunxurroo irraa muranii maqaa Oromootii fi maqaa biyyaa balleessanii maqaa abbootii jaraa kaleessa qabsaa illee balleessan. Abbootiin jaraa mataa ol nu qabdee qobee nu boccee alaabaa nu gootee nama nu gootee sadarkaa namaatti nu isaabsiftee nu barsiiftee nu nyaachiftee nu obaafte. Garuu ilmaan jaraa kun hashara ta'eeti jarri maal ta'an qoraan ta'an ibidda ta'an ibiddiyyuu daaraa dhalamiti biddeenii raamoo dhalamiti kana dhalan jechuudha. Harargee mana jira namni Kadir Martoo arrabsu. Gurbaan Hamzaa jedhamu kun Kadir Martoo kan jedhee arrabsi nagarree nama cinaacha cabe Oromoodhaaf. Si galee sadarkaa kana bira kutaniitii amma isa jiran bakka cidaan walirraa muran laayif irratti. Waan kana bakka jedha irraa baran eessaa baran beektanii? Somaalii irraa baran. Somaaleetu amala hamaa akkasii qabdi. Uummanni kun daangaadhaa gosummaa Somaalii irraa baree Somaalii irra bare jechuudha. Somaaleen walumatti baatee qawweedhaan mataa irraa facaafti malee laayif irratti fiddee qaama saalaa walirraa hin murtu. Qaama saalaa muruun aybiidha. Hayi qaamni saalaa muruun aybiidha. Harka muruu wayyaa, miila muruu wayyaa, ija jaamsuu wayyaa, mataa cabsuu wayyaa, mataa muruu wayya. Si galee jara keenya wanni isin hin jedhu isin hin gadda qe'ee hayyootaa qe'ee goototaa turtan warra xurree har'aa kana nuuf sattaraare keessaa tokko. Ilmaan ammaa kun immoo ilmaan fokkisa bakki tura haadha kee maarree godhee jechuun barachirraa dhufte. Nuti achirratti achi barreeti amala nu taate giddii meeqaan qabsoo meeqaan dhiifne bar ammaan du'een lafa gaafa turaa takka wabdi qotanaan haadha kee godhin jedha. Amma garuu du'een lafataa malee ayibbaane hin jedhu. Hin jedhamus hin jedhus. Of eeggachuun gaariidha. Seenaa abbootii gatii dhaggeeffadhu. Warra keessattuu ijoolleen biyya arabaa haalli maseenti jirtan haalli isin amma gosummaa toofaa jirtan ofittummaa gosummaa ana malee namni biraan aan beeku miskiina dararuu irratti xiyyeeffannaan keessan kun gaarii miti jedhee tanaa manaanii tokkummaan gaariidha. Oromoon hundiyyuu silaa tokkomte gaarii ture garuu tokkummaan sun dhabamee maaltu ta'aa jira amma ofittummaa of tuulummaa ajjeechaa wal xiqqeessuu hamilee walii cabsuudha. Amma tokko dhengada diinaa ol jedhaniiti kun diinaa ol jedhama. Beekaadha jennee jala deemnaa gurbaa badhaasa jedhamu kana xiqqeessuu barbaada beektaa gaafii gaafata gaafii sirrii gaafatee gisee gurbaan gaafii deebiseef sirrii miti jedha. Agartee hamilee cabsuu barbaada. Gaafii inni gaafate sun immoo gaafiidhuma sirrii gaafiidhuma gaafatamuu qabu gaafiidhuma deebisamuu qabu deebisee jira gurbaan. Waa'ee joornaalistiin baradhe jennaan joornaalistiinii fi joornaalizimiin garaagarummaan isaa maali jennaan. Gaazexeessummaadhaa fi gaazexeessaa jechuudha jedheen. Nama hojii sana hojjetuu fi hojii sanaa jedheen. Deebiin sirrii kanuma kan addunyaa irratti walii galtu. Garuu inni jibbiinsa gurbaa kanaa qabu, gadantummaa gurbaa kanaa qabu agarsiisuudha jedhee sirrii miti jedheen. Waan sirrii takka sirrii miti jechuu hin dandeessu ati.
Laggiseedhaaf jechuu dandeessaa namoonni wallaalaa takka biratti fudhatama qabaachuu dandeessa garuu achi keessatti wanti nuti hubanne deebiin isaa parsantaa 100 keessaa 95 sirriidha. Garuu ati akkamitti gurba kana kuffisuudhaaf yaalaa jirtaa ajaa'iba ta'e. Harargeen maa akkas warra duuru jamartan. Hay xiqqaatanii bara laayivii irratti wal fiddanii cinaa warra muraartanii bara. Dhaabbadhaa gaarii miti. Hay dhimma diinaawol kana diinaawol garaadhaa kana baay'ee takka inni kabaja ture yan. Gaafii inni gaafa deebisee fi jira gurbaan. Hagam takka hamilee cabsuu, hagam takka fokkisiisuu, hagam takka yeellaasisuu. Garuu nama waa beeku biratti yeellaasisuu hin dandeessu. Deebisee jira gurbaan. Excellent. Garuu namoonni waan beekne amma fakkeenyaaf namoonni hedduun badhaasaan gaafii gaafatamee deebisuu dadhabee akka waan waa beekuuf godha jedhanii haasaa jiran. Garuu deebii gaafate argattee jirte deebii. Deebii badhaasaan jedhee kana alatti kan biraa fiduu hin dandeessu diinaawol. Dhugaa jirtu sitti maa. Kan biraa fiduu hin dandeessu. Wal xiqqeessuun maaliif barbaachise? Dheengaddumaa yaa ilaaha illallah.